Yaadaan galle sarana waliin arginu. Takkitti wachan deemaa san deemas argachuu hin dandeenye. Siifuutii yaadiitii. Takkitti yaadaan galle. Addaan galle uddeetii. Addaan galle echan deema barbaadee si dhabeen dhalatu. Akkam jirtu abbayyee simbooti miti? Nagaa jirtu? Nagaa amma sirra deebi'eessini bilbilee mubaarak musammaatii. Lakkoofsa keessan immoo hiriyaadhuma keessantu naa kenne. Amma dhimma mucaa keessanii kana torbee tokkoon boodan dubbadhaa naan jettanii turtani. Keessumaa waan narra jiruuf lammata immoo gaddagaa waan daqiiqama. Simboo Biraanuu jedhamti. Isin Bobiraanuudha? Mucaan keessan rakkoon kun yoomirra ga'e? Gaafa guyyaa 21 jechuun roobii. Roobii darbe, roobii dheengaddaa jechuudha. Sa'aatii meeqa naannoo sa'aatii meeqaatti mana dhabdan? Toora sa'aatii 9. Guyyaa. Guyyaa toora sa'aatii 9 ture. Rakkoosaa ammaaf adda ba'uu baatus. Mana yaalaa deemteetti? Jechuun rakkoo mana yaalaa deemteetti yeroodhaaf akka waan ishiin fuutee hojjetteetti fudhatame ture. Ani manan turre yeroon hojiidhaa dhufu namni dhageetu wanatu ta'ee na fidanii gara manaatti gaafan dhufu wajjin guddaa waan qeeraan bakki fannaqee ilaale. Iddoo sanarraa fuudhamee manatti geessaniiru. Inni manaan akka ishiin of hin uumne waan hin beekuuf kana jechuun kiyya waan akkasii tarkaanfii akkasii fudhattu mucaan daa'ima waan ta'eef waan of ajjeesu kana sammuu kana duras immoo sammuu keessa waan hin jirre waan hin beekuuf dhaqee ilaalee sirriiniki mana yaalaa dhaqee nafa sagantaamtu jedheeni. Fuutee waan of hin ajjeesu hin dandeenyeefi kun fakkeessaniiti. Lammata immoo waan ishiin ofuutu jedhamee irra jiru giddii kana keessa hin jiru addisiidhaan itti aanaan dhiqannee eessaa akka dhufe hin beeku. Kanaaf mucaan koo kanaaf irratti raawwanne waan ta'eef mana yaalaa naaf adeemti jennaan mana yaalaa yeroodhaaf xeenaa xaabiyaa dhaqxee achitti waan sun gudeettii akka ta'e sana isaan adda baasanii gara hospitaalaatti deemtee irra caala immoo mirkaneeffachuu dandeessa jedhanii. Kana booda hospitaalaatti gara Finfinnee deemtee achitti ragaa qulqulluun achirraa dhufee qorannaan dhiigas maalif harka ga'uu baatu sadarkaa informaashiniitti gudeedhiidha waan ta'eef kun immoo mucaa daa'ima kana walii deemtee akka duutee ishiin tarii nuunti jedhanii gochuu danda'u ajjeesuu danda'u kaamsuu danda'u. Kana booda immoo fannisanii akka waan fuutetti fudhachuu akka fudhatamuuf godhameera. Rakkoon kana ture kanarra akkasiin gudeedamte ragaa mana yaalaa isinitti meera jechuudha. Manni yaalaa akkasiin gudeedamte ragaa himeeraa jechuudha. An hospitaala ammaaf nu harka hin geenye kan asitti xeenaa xaabiyaatti akkasitti akka gudeedamtee isin immoo irra caalaa kana yoo shakkitan ta'e deemati hospitaala guddaatti. Bilbila saddaan cite yaani namni si shakkitan yookiin immoo wanni adda isinii ba'een jiru jechuudha amma wanaatti. Hello. Abeet. Neetworkiitu addaan ciccitaa jira. Amma xumura irratti tan isin gaafadhu namni itti gaafatamummaa fudhate yookaan immoo qaamni qabamee ni jira gochaa mucaa kana irratti raawwateef namni qabamee hidhaa galee ni jira. Namoonni 7 tokko kan to'atamanii jiran jiru warreen gibbii sana. Qaama isa raawwate osoo hin taane qaama informaashinii sana kennuu danda'u kan immoo yeroo sanatti waan gibbii sana turaniif arguu danda'u warri jedhamee shakkaman namoonni 7 tokko sadaraayyuu yookaan warri kireeffatanii bulanii qorannoodhaaf waajjira poolisiitti qabamanii jiru.
warroota dhiiraa immoo joogiraggachi guddaa kana hojjechuu raawwachuu ni danda'u warra jedhamanii ammatti wanni to'atame dhageenyu information akkasii hin qabu ammaaf. Information eenyu gudeedee akkamitti gudeedee akka jedhu ammallee information wayii isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Na bira kan hin jiru information akkasii shamarranidha warri to'ataman warra gibbii jiranidha. Isaanii warra takaraayii yookaan warra kireeffatanii jiranidha. Isaan arguu danda'u yeroo san achi waan turaniif jedhamee warra shakkamantu to'atame ammatti information qabu. Warroonni dhiirota gocha kana raawwachuu danda'u warra jedhaman immoo ammatti information sana akka qabne to'atamuu isaanii. Mucaan kan isiin offanniftee jedhamee yookiin immoo fannifamtee argamte eessa? Yaan dallaaluma manuma keessa moo qe'eedhuma keessa moo bakkeedha? Lakki gibbii keessa mooraa keessadha. Mooraa keessa jechuudha. Iddoo dhoksaayyuu miti iddoo ifaadha jechuudha. Iddoodha kan mul'achuu danda'udha. Amma xumura irratti uummata Oromootiif dhaamsa maalii dhaammat ture? Dhaamsi namni dhaamu ammatti qaamni qorata yakkaa kan guddinaas haa ta'u kanafittis ammatti itti deemaa jiru. Isaan irra darbee immoo uummanni Oromoos biyya keessan biyya alaa sagalee ta'ee haqni kun akka bahuu danda'uu fi deeggarsa naa godhanii gaariidha. Ulfaadhaa galatoomaa haga dandeenyeen sagaleen taanaa obsa siniif kennu haa ta'u akkamitti jirti haati gaarii jirti obsiteetti. Ammatti rakkisaadha mucayyoo dhabuun qabne waan dhabneef amma danda'anitti qaama maal gochuu dandeenya. Obsuu baanne wanta waan laphee nama cabsuudha waan ta'eef ana qofa osoo hin taane uummata naannoo kana irratti baha guddaa ta'edha. Warra maatii kana qofa osoo hin taane gadda kana kan hirmaachaa jirru maatii qofa osoo hin taane akka biyyattidha akka Oromoottidha akka biyyaatti waan ta'eef kun waan laphee nama cabsuudha. Ta'ee hin beeku naannoo kanatti si dhageessu waan hin beeknedha waan haaraa nuti ta'e kana baay'ee gaddinee gadda kana immoo uummata Oromoo hunda waan ta'eef ana qofni hin dhabne uummata Oromoo hundatti dhabe waan ta'eef nama kana kanaaf amma danda'amaa ta'etti jajjabaachuu yaalla. Jabaadha rabbi isin jabeessu deebiin isin dubbisaa jajjabaadha maatii firoottaniif isiniif haadhaaf illee hundumaafuu uummata Oromootiif jajjabinaa kennu galatoomaa isinii bilbila. Egaa uummata keenya kabajamoo akkuma dhageessanii kuni abbaadha. Akkuma suuraa irratti argartanu abbaan waan jiru nu ibsee jira. Haga dandeenyeen bakkuma jirru piroofaayilii irra kaa'annee simboodhaa sagalee ataanu isiniin jedha. Hunduma keessan isiniin jaalladha. Galatooma viidiyoo kana duwiit sheer riipoost gochuudhaan akka sagalee mucaa kanaaf ta'an isiniin jedha. Galatooma.